Ashamaa kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo kanarraa waan baay'ee taazzabe takka jira jechuudha. Fakkeenyaaf ustaaziin viidiyoo inni waraabe kun viidiyoo boolee keessatti simannaa booniyyeef hiriyoota isaa wajjin akkasitti qophaa'ee dhaqedha. Akkuma argaa jirtan viidiyoon kun viidiyoo boolee keessatti waraabamedha. Garuu haga ammaatti ustaaziif booniyyee waliin hin argin jiru. Maaltu deemaa jira? Maaltu ta'aa jira? Booniyyeen biraankii hojjechaa jirti. Sababa booniyyeetti kana booddee ustaaziin maal akka ta'u rabbitu beeka. Mee viidiyoo kana haga dhumaatti wajjin laalla. Yoo booniyyeen ka biraankii hojjechaa jirtu taate ustaaziin dhuguma hedduu miidhama. Mee viidiyoo kana haga dhumaatti hordofaa yoo isinitti tole. Viidiyoo kana haga dhumaa caqasaa. Warroonni ustaazii kana jaallattan ustaaziin diina hedduu qaba. Rabbumaaf jecha du'aa godhaaf rabbi yaada muraada isaa guutuuf mee viidiyoo kana haga dhumaatti. Assalamu alaikum jayin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Akkam nagaa? Nagaa alhamdulillah. Sin akkam nuuf jirtan nagaa keessani? Nagaa alhamdulillah. Naguma qabda gaa? Naguma qabaani. Nagaa qabaa. Sin akkami? Biyyi Nagaa. Nagaa gaa. Akkasitan ustaaz Muhammad kanan jaa wanni jee sibiran dhufaa jeeni baritti jira. Garaan na dadhabeetan dhiyootan xiqqoo fayyadabe sibiran dhufa jeeni itti dubbatutti akkam naguma qabdi? Wallahi nuti nagaa qabna inshallah. Isatu sin bira dhufuu qaba malee isin ganaa achi xaaruun qabdani. Bira dhufu malee bira muyyeetin nan dhufa jeani yar. Bira dhufu malee anan yaadde. Wallahi inshallah baqa haa dhufu hayyee inni dhufee sinaa laaluu yaaddeena. Alhamdulillah gaa. Rabbi waliin isin haa ga'u gaa. Rabbi waliin isin haa ga'u alhamdulillah haa jiru waara. Amin ummi teenya amin isinillee rabbiin umurii nuuf haa dheeressu nama ijaa wal argu rabbiin nu haa taasisu. Ummi maqaa isiin natti baasimee maqaa sitti tole laal maqaa maqaan ishee booniyyeedha beeyta maqaa bareedduu miyyoota nan jaaladha beeyta yaayyi osoo dhala duniyaa tana walitti qabanii fidanii keessaa filadhu naan jedhanii takkaa biratti itti seefuun ayyaanii tole hin jedhu erguman ishii tana wallahi inni na tasgabbeessuu keessa na sirreessu keessa waan ishiin dhiisi jettuun hin dhiisa waan ishii waan kana godhu jettuun hin godha amma Hamzaan faan akka itti amma Hamzaa fi abbaan Khalid Ahmadeenis caaltunis hedduu takka amma dawwalanii fi eegaa jiranii maqaa bareedduu naa baasifme maqaa akkam maqaa bareedaa laalisin baasagaa maqaan ishii jarjara kanatti hin ta'u. Kanatti argitee yaadhatiyya maqaa bareedaa kan ilaal adawiidhaan itti qabu bareedaan naa baasifme umma. Maqaa ishiitti laalisin baasa malee maqaa inni akkatti baasaaree gaa alhamdulillahi rabbil alamin rabbi ilmootiyya waliin rabbi naa ga'u rabbiin gaa warrumaal biratti isin argina rabbi naa ga'u. Waa'ee takka ni yaadatta yaa maammee kiyya naan jette aboo jaartii tagartee harka qabdee jannata si geessitu rabbi si haaqnu jettee gaafa tokko ni beekta yaa umma. Gaafa takka achi deemu deemtuun gaa akkana siin jee jaartii harka qabdee jannata si geessitu rabbi si haaqnu. Hedduu takka guyyaa sanii hedduu takka akka malee gammadee ta'e wallahi du'aa'iin tun naaqee balamtee alhamdulillahi rabbiidhaaf galanni haa ga'u. Miyyoo tana du'aayii sirritti akka naa gootataniif akka qaceellotti waa takka hin yaadina ishiin haa isin dubbiftu waa takka hin yaadina umma. Warri isaanii yoo ilolaa yeetiin bara shakkee yoo ilolanii ni jee. Abshir ilolani abshira ummatiyya ilolani abshira. Eegaa maqaan ishee akkatti hin ta'u alhamdulillah gaalaaleetiin baasa warra rabbii wal biratti argee gammadu rabbinallee haa godhu gaa rabbinallee haa gammachiisu gaa. Booniyyaa amin jedhe. Boota irratti argeetiin gaa. Amin jechaa jira. Aminuma itti gaa. Amin jechaa jira. Jaalala ibsachuun erga badii tahee morkii makeessaniif kunoo itti kahee ummata wallaala siniif jibbatiyyuu jaalalarra caalaa baay'een si jaalladha haadha manaa kiyyaa bareedduu akka ji'aa maqaan qamariyyaa zawjatii ziinatu hayaatii si waliin bareeddi hundi jiruu kootii uhibbuki haqqan
أنت تعرفها حبا مميزا لا مثال لها أمة دمها كان هنك أبن فيا وهندا فيتو كتا تكايا وهندا فيتو كتا تكايا. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kanarraa waan baay'ee hubattu jedheetii yaada. Dhugaa dubbachuu fi ustaaziin Booniyyee hedduu jaallatee jira. Humna isaan olitti jaallatee jira. Akkasuma immoo illikii namaallee keessa jira jechuudha. Erga isaan nikaa wal hidhatanii ka'anii namoonni dhaqee Booniyyee itti fakkeessuudhaan adda isaan baasuuf namoonni waa haasa'an ni jiru. Akka haasaa isaaniirraa hubannetti ammaan dura. Kanaaf egaa yoo akka tasaa kan Booniyyeen osoo biyya dhuftee ustaazii qaamaan argitee wajjin hin jiraatin haftu taate namoota hedduutu itti gammada. Isheef jecha waan baay'eellee ta'ee jira. Maqaa hedduulleen isaaf mogga'ee jira. So kanaaf kana booddee yoo dhugumatti Booniyyeen hin galtu ta'e tarkaanfii akkamii akka inni ofirratti fudhatu hedduu nama yaachisa. Hiriyoota isaa wajjin simannaa yookiin Booniyyee simachuuf akkasitti booleetti argamanii guruppii adda addaallee guruppii guddaa qaban turan maashaallah guruppii sanarratti illee qophii addaa ture jechuudha. Guyyaa dheengaddaa anillee irratti hirmaadheen ture. So kanaaf namoonni akkasitti gammachuu isaanii karaa eegan isaan lamaan wal biratti arguuf karaa eegan isaaf gammaduuf niyyaa qaban akkuma baay'atanii jiranii namoonni immoo osoo Booniyyeen achitti haftee osooyyuu isheen sin barbaadu jette qalbiin isaa cabee inni itti dhiphatee kanaa gaditti sammuu dhabee nama hedduu jira jechuudha. Kan akkasitiin yaada faallaa ta'ellee isaaf gammaduuf barbaadu. Ustaaziin kun diina hedduu qaba. Maaliif yeroo baay'ee amantii irratti namaan wal mormaa jechuudha. Amantii barsiisuuf jecha warroota faallaa amantii islaamaa deeman faana yeroo inni wal mormii adda addaa godhu ni beektanis karaa sanaan diina hedduu qaba. Taatee namaan dura raawwate yookiin ofirratti godhe irratti nama hedduutu itti gammadaa jira. So kanaafuu rabbiin Booniyyee isaa kan inni ishee malee iji tiyya lafaan argitu isheef jecha nabsiyaa kiyya duniyaarra dhabama godhee jedheetu tarkaanfii ofirratti fudhatee jira waan ta'eef sanaafuu nama Booniyyee wajjin gammadee yaada muraada guuttatu isaan haa godhu. Booniyyeelleen Feliis Habiibti Firaankiin hojjetanii cubbuun jaalala nama qaba nama gaafataa nama dhugaan si jaallate dhugaan jaalladhu. Ustaaza kana argachuun kee carroomuudha wallaahi. Maaliif osoo nama biriif si jaallatuuti waggaa 2-3 hojjedhu galesiin jedha. Inni garuu si wajjin jireenya gadiis ta'u waliis ta'u waan rabbi isaaf qoodee takka si wajjin dabarsuuf jecha biyya namaarraa galesiin jechuu jira. Nikaa wal godhatanii osoo ji'an guunnetti kan isheen biyya galaa jirtu kun waan addaati. Namni nikaa nama godhatee dafii gali namaan jedhu hin jiru. Kun jaalala dhugaa mul'isa. Carroomuu keedha warqeen qubaa qaban sibiila fakkaata.